Kaayyoon keessiin taane ammallee adabattee taa'uu siddemiti bakka bilbila illee cufattee bilbila haaraa bansiistee turte waan hundayyuu irra siigee jira siigalee hundayyuu siigaleera ammoo isanatti bilbilchiistaayii akkas akkasidhettee Arbanaashatti shoo jara banaashatti jajai baqashaan aray baqashaal ta'e ragaa bayii tasgabbaayii baay'ee ishee nama qabnan salphattu dubartii salphattu demo suuraan si kaasee achi bishooftutti wajjin kaatee si profaayilii godhatte inni shattaa fi mindaanchi profaayiliin godhattu si galam ishee miidha ture profaayiliin godhattu ati garuu sagaagalummaa kee shaarmuxummaa kee fatti mul'isuuf ijjummaa kee sirriitti mul'isuuf jechaadha kana godhatta si galee isatti kaasee nan beeka guyyaa yeroo deemte kana nan beeka jechaadha kanaaf bakka ati samalee jiraachuu hin dandeessu inni immoo sin barbaadu niitittiin naan jettamiti sanu niitittiin tuffii kee gana aarsaa kafalta waayidawee aarsaa gurguddaa kafalta ishee aarsaa gurguddaa kafalta gana ምንም ችግር የለውም እኮ በአንቺ ምክንያት የሚመጣጦስ በአንቺ ምክንያት የሚፈስ ደም በአንቺ ምክንያት የሚበላሽ ትላልቅ ስራዎች በአንቺ ምክንያት የሚጠፋ ስም ተዘጋጂ አንቺ ባለጌ ስድ አይን አውጣ ሌባ ሀቱ ማን ፈካትቱን በእናት እጅቱ ሰጋገልቱ አንቺ ቦፍ አንገደፊ ሀገር አጥፊ አስመሳይ ሸርሙጣ የሴት ባለጌ አንቺ ነሽ እንጂ ግን የበሰበሽ አንቺ አጆፍቲ አፋን አጆፍቱ ከዚህ በፊት ቲክቶክ ላይ የለቀቅሽውን እኮ እሱ ነው እንደ አይቻለሁ እኮ ልከሽለት ማለት ነው ያን ሼር ያረግሽው ማለት ነው አይቻለሁ ይላክሽለት ዋን ሁን ደግሞ መረጃው እጅነን ቀበቀበዱ ሰገሌ ከነሶልካ ወዶ ማንሺ ቀነኒ ባዬ ዋና ማጃይቡዳ ኢጆሌ ቆይ አነ ከነን ጀዱ ዱጋ ረቢ የቹዳ ilmi namaa kun bakkuma hundatti wal qabaayi inni oromoon teenya kun maalidha kan akkaatti wal qabu amma dhugaa dubbachuuf amma masarat jechuudha iccitii kana masarratti tuwaasaa jira sagaleen kun immoo akka barbaadetti sagaluma isheeti dhugaa dubbachuudhaaf sagalee masarat jechuudha wanti kun maalidha qoifachuu haala kan akkaatti isheen haasoftu kun dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama aarsaa hedduu takka nama gaddisiisa ilma oromoo ta'ee intala oromoo taatee yoo akkatti intala oromoo irra duultu intala oromootiin jecha afaan namaa keessa jecha ijoollee daa'ima xixiqqoo keessa hin baaneyyuu namaan baasan jechuudha dhugaa ilmi namaa kun bideessa dhugaa rabbii oduma waliin nyaatan hojuman dhuganii booda garagalanii walitti garagalu ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenyu waaqayyo isin baay'atu akkam jirtu waan obboleettiin keessa nagaa guutuun qabaa galata waaqayyo isin jecha egaa hordoftoota kiyya warroonni chaanala kiyya baaraatatan immoo sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'a warta artas galatoomaa ulfaadhaa isinin jedha itti aansuudhaan immoo akkuma viidiyoo jalqaba argitani masarat dhaabaa kaa iccitii gadi guuraa jirti iccitii duraan namsa shaamaaru qananii akkas arrabsaa turte waan jechaanii turte sarraa hin gortuu maalidha jetteeni akka waa walirratti jaalatanii fakkaata dubbiinichi yoo asii achi ilaaltu viidiyoo kana keessatti gaafa ilaaltu jechuudha akka waa inaaftee akkas dubbattu fakkaata dhugaa waaqayyoo jechuudha ishiin bakka dhugaa jirti sagalee kana immoo ati waa akkatullee sagaleen kun kan keeti hundi ilmi namaa hin beeka sagalee eenyumaayyuu jechuudha ati immoo nama miidiyaa irratti nama jabduudha nama si beekamtiillee qabdu namni hundi si beeku nama dubbattee dubbanni kee beeku nama miidiyaa sirriitti fayyadamu sagalee kee namni hundi haxaarraatee beekaa jechuudha innaa akkasiin jaa hordoftoota kiyya dhugaa hedduu takka nama aarsa dhugaa dubbachuudha jechuudha innaa kana keessatti garuu wanta akkanaa kana isheen jechuun aguma feestoo qaranii wannaatu irra guddoodha masaratti kun yoo haala kanaan haasoftu dhaloonni duubaa dhufu maal akka haasa'u namni abbaan fedheeyyuu haati manaatii fi abbaan manaa wallolullee kan waan fedhe sosoo godheeyyuu kan fixatus gumaasi oromoo irratti duulaa irasaati kan kalaammoo wanti kun gara jaarsatiin ta'ee gara jaarsummaatiin ta'ee wanti kun yoo kan innis godhu ta'e gara gumaatiin fixatama malee nama tokko irratti duulumate jechuudha maaliif kan namsa shaamaaruu qananiinis andu'aalaanis oromoodha isaan lachuu oromoodha bakka yoo innis kan ajjeesu ta'e innis waan akkasii kan irratti raawwatu ta'e mucaa kana dhabuu hin deemne bakka ishii dhabne isa dhabuu hin qabu maaliif ilma oromooti waan ta'eef osoo saba biraa ta'e walirratti duula lolin dhiisan garuu gaafa oromoon keenya oromoo irratti duulu hedduu takka si jibbisiisa jechuudha
si'ii tana Oromoo jechuu keetu iyyuu si jibbisiisaa jechuudha walumaa galatti. Si galtee kanaaf ani waan dubbadhu qabu waan masarat jette hundi keessan iyyuu dhageessan viidiyoo shaan lammata irra deebi'ee waan akkasiin haasa'u ani garuu shidhaa gadi waan akka masarakaatti haasa'u jechuudha. Maaliif afaan badaa akkasii haasa'u jechuun hedduu takka nama aarsa. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maaliif iccitii akkasii kana baasti? Maaliif waan beekamu amma immoo gara eenyu gortee duraan akkasitti ishee arrabsaa turte san har'a immoo Andu'aalem irratti duultee jechuudha. Ani argeera barreeffama ishee gizuma duraallee argeera akka isheen Andu'aalem jaalattee dhabde ta'ee ani waan isaan beeku garuu naaf hin galle waan masarat akkasitti irratti duultuuf jechuudha. Walirratti jaalatan ta'e illee ani beeku Waaqayyo haa beeku garuu immoo amma immoo kan dhugaa ishee dubbataa jiru ani amma Qananii fan dhugaa dubbadheetti. Qananiidhaaf dhugaa dubbattee dhiistettuu ishee waa deebiti isheen bakka mana ishee jireenyaatti galteerti. Garuu gizee jiran wal gizee namni tokko gizee jiru waa walii gochuu wayya malee erga namni sun boqate maal faayidaa qaba nama saffaarsitee dhiistee asirratti iyyitee maal faayidaa tokko iyyuu hin qabu. Garuu gizuma jira tokko gizee jirtu gizee isheen jirtu sanii maaliif hin gargaarre maaliif akka amma jajjabeessu kaatti hin jajjabeessine haga arrabsitee maal jettee akkasii akkas jettuun kana jechuudha. Garuu har'a isheen lafarraa boqattee innaan akka nama isheedhaaf na'ee fakkeessite waan hin taane odeessite jechuudha. Dhugaa rabbii ishiidha kan amma nagarii qabdee jiru masarattuun gizee takka takka jechuudha. Gizee takka takka jabduu dheedhu gizee takka takka immoo nagarii qabdee jechuudha. Iccitii kana hunda baasuun maaliif barbaachise? Maaliif ishee akkasitti arrabsuun barbaachise? Har'a sagaleen kee immoo gabba'ee jira. Amma immoo sagaleen kun kiyyaa miti jettee waakkachaa jirta. Waan ofii dubbatan tokko akkamitti namni waakkata. Ani amma viidiyoo kana ofii kiyyaa jedhee miti sagalee kiyya akka barbaadetti abbaan ijoolleen viidiyoo koo daawwatan hedduu isaanii na beeku jechuudha. Maaliif sagalee kooti waan ta'eef ofii koon dubbadha waan ta'eef waan gaaris dubbadhee badaas dubbadhee ofii kooti sagalee kooti jechuudha. Kanaaf atillee obboleettii koo jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi dogongora guddaa qabda masaratti. Dhugaas hin jira jechuudha. Maaliif gizeen isheen jirtu sana akkas gootee har'a immoo garagaltee Andu'aalem irratti duulta jechuudha. Duuluun qabdu. Kan darbe darbeera, kan boqate boqateera, kan jiru san jabeeffachuudha. Maaliif ilmi namaa hunduyyuu addunyaa irratti nafu. Yaa guyyaa ishiitis ta'uu danda'a waan isheen qunnames kaa namni ollolee aarii keessa seexanii waan baay'ee nama gooti saniifis ta'uu danda'a. Garuu immoo erga ta'e immoo wanta kana dhugaa Waaqayyo namni abboota jira, abbaa gadaatu jira, jaarsota jira. Karaa seeratu jira isaan adda yaa baasu malee warrumti akkanuma fakkaatanii miidiyaa irraa iyyan kun osoo tara gaaga'anii irra baay'ee dasnee jechuudha. Innaa kanaaf obboleettii koo masarat dogongortee jirta. Ati baay'ee dogongora qabda akka gootitti jechuudha. Isimmee maal jettu hordoftoota koo isiniin jedha akkasuma warroota chaanal kee afaaraa taatan immoo sabskiraayib gochuudhaan maamila keenya ta'ee warra jirtas galatoo marfaadhaa waaqayyo. Isiniin jedha akkasuma warroonni immoo chaanal kee afaaraa taatan sabskiraayib gochuun jajjabeessaa isiniin jedha akkasuma yaadaa fi qeeqaa qabaatan immoo komentii barreessuun nagatiin isin jaarra sin kabajaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemti immoo viidiyoo kanaan turtii gaarii isin jedha waaqayyo dhugaa obboleettii keenyatti isaa baasu obboleessa keenyas immoo waaqayyoon isa olii haa ta'u waan jedhuun qabu.